Naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee rakkoon nageenyaa itti hammaate keessatti tatamsa'inni dhibee busaa saffisaan babal'achaa jira jechuun jiraattonni aanaa rakkoon nageenyaa itti hammaatee fi dhibeen busaa itti babal'ate irraa ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo ta'uu isaanii kan himan obbo Indiris Siraaj haati warraa isaanii dhibee busaatiin qabamanii haga yoonaa qorichas ta'e wal'aansa tokkollee akka hin arganne himuudhaan haala qabatamaa amma aanaa isaanii keessa jiru ennaa eeran. Kubdee kan jirtuuf wal'aan sarbee amma siree guddaadhaan illee miidhamteetti gosaa miidhamtee turtee tajaajila argachuu hin dandeenye ammoo qoricha argachuudhaaf illee nuyi qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa taanee qoricha humnaa olii warra faarmaasota kanarraa bitachuu hin dandeenyu baay'ee nutti cimee jira. Dhibee guddaatu nu mudatee jira. Uummata walumaa gala katteefeetuma fixaa jira. Qoricha akka waan tokkotti fidaniiru kan harca'aa jiru immoo qoricha bifa adii tokko. Manni keenya mana baadiyyaatti keessa naqaniitu jiru homaa wanti nu fayyadan jiru mana tokkotti naqanii darbuu mana tokkotti immoo hin naqanii jiran keemikaalli biifanii jiran sun wanta sirrii ta'umaa iyyuu bookeen biifanii akka ba'anii guyyaa sadaffaa keessa bookeen akkuma kareessaa sirrii jira. Keellaan fayyaa walumaa gala kan jiru akka aanaa keenyaa kanatti shimar tokkee bakka jedhamtu jira. Deebi'eemmoo magaalaa Baabboo jira. Ammas ganda baakko naannoo jedhamu jira. Inni kun homaayyuu gaaguruma mana sanaatu dhaabbataa jira malee qorichi guutuun keessa hin jiru. Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ta'uu isaanii kan himan sababa rakkoo nageenyaatiin maqaa koo hin waaminaa kan jedhan yeroo ammaa dhibeen busaa daran dabaluu fi dhiyeessiin qoricha dhibee busaa waliin wal qabatee haala qabatamaa gandoota baadiyyaa aanaa isaanii ennaa eeran. Busaan akkaataa aanaa keenyatti baay'ee cimee jira. Keessumaa immoo wallabdee mootummaa gidduutti yeroo baay'ee tajaajilli hawaasa argataaru baay'ee xiqqaadha. Uummata keessaa namoota baay'ee haadholii, harmootii, abbootii dargaggoon jedhu du'aaf jirachuudha. Qorichi nu bakka ba'an jiru wallabdee biyyoota mootummaa kana gidduutti ta'een biyyi keenya biyya baadiyyaatti karaan daandiin keessa hin jiru tajaajilli godhamaa jiru jechuudha. Buufataaleen fayyaa yoo jiraate iyyuu qorichi keessa hin jiru. Qorichiin tajaajilamaa hin jiru akkuma walii galaatti. Geejjibni hin jiru. Daandiitu hin jiru moo sababa rakkoo nageenyaatiif konkolaataan gara sana nuuf? Sababa rakkoo nageenyaatiif konkolaataan hin jiru. Wallabdee rakkoo nageenyaaf jechuudha. Konkolaataan daandiin jiru daandii yoo Gidaamirraa kan Damdallooma deemee godinuma deemurraa kan hafee naannoo baadiyyaa keessa kan socho'aa jiru. Yaalli gahaan argachaa jiru namoonni baay'een du'aaf saaxilamaa jiru. Namni kun itti dabaluudhaan hawaasni baadiyyaa daandii dheeraa deemee qoricha barbaaddachuudhaaf humnoonni nageenyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo aanota isaan keessa socho'an keessatti hawaasni manaa bahee mana qorichaa deemuudhaaf ni sodaataa jechuun ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaas qoricha qabatanii bakkaa bakkatti socho'uu rakkisaadha jechuudhaan himani. Dhaabbata tajaajila raabsaa qoricha Itoophiyaatti daayirektara olaanaa kan ta'an Dr. Abdul Qaadir Galgaloo bakka rakkoon nageenyaa itti hammaatee fi fageenyarra jiranitti hatattamaan qoricha qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uu himani. Dhibeen busaa immoo ji'oota 3 darban dachaadhaan dabaleeraa kan jedhan Dr. Abdul Qaadir raabsaa qorichaa kan gaggeeffamaa ture idileedhaan ala garee deebii hatattamaa kennu ijaaruudhaan naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa ቤንሻንጉልቲ ቆርጭ ራብሳማ ጅራጅራን በተለይም የጸጥታ ችግር ያለባቸው እንደ አማራ ክልል ቤንሻንጉል ክልል እንደም ኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ ዞኖች አካባቢ በተለየ መልኩ ነው መድኃኒትን የምናሰራጨው keessumaayyu iddoowwan rakkoon nageenya jiran naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti naannoo Amaaraa fi Beenishaangul Gumuz keessatti haala addaatiin kan qoricha raabsaa jirru yeroo qoricha kana raabsinu bu'aa bahii hedduutu jira sababa rakkoo nageenyaa geejjibsiisuuf iddoo fagoo ta'aniif daandiin hin mijannetti yeroon qaqqabsiisuun rakkisaadha haa ta'uutii karaalee danda'ame hundaan qoricha kana hawaasa biraan ga'uudhaa fi hojii karaa garee deebii hatattamaa kennuuf ijaaramanii jiraniin qoricha biiliyoona 3.7 ta'u bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiranutti raabsamaniiru naannoo Amaaraatti damee Bahardaar Gondarii fi Dassee irratti naannoo Oromiyaatti godinaalee garagaraatti akkasumas immoo Beenishaangul Gumuzitti Asoosaatti raabsamaa jiru yeroo daandiin cufamu immoo tajaajila geejjibaa xayyaaraatiin fayyadamuudhaan kan qaqqabsiisaa jirru. Jiraataan godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo ta'uu isaanii himan sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan qonnaan bultoonni yeroo ammaa hojii qonnaarra hin jiran dhibee busaa waliin wal qabatee rakkoo hamaa keessa jiru jechuun himaniiru. Yeroo ammaa hundinuu qotachaa jiru, haramachaa jiru, wareechisaa jira. Mana qorichaa yoo deemanii mana qorichaati martee gahaa namni argachuu hin danda'u. Yoo dhaqanis immoo gara dhuunfaatti asitti deebisuu birrii uummatarraa fuudhanii kanaan dalalamaa jira hawaasni qorichiin jiru yoo dhaqan qorichiin jiru qorichi busaa jedhanii uummanni bakka baay'ee keessumaa naannoo baadiyyaatti hawaasni qotee haramachaa jiru siidaa jira jechuudha amma. Manni baay'ee miidhaa guddaa jira.
Dr. Abdul Qadir Director olaanaan dhaabbata tajaajila raabsaa qoricha Itoophiyaa qorichi dhibee busaatiif haga barbaachisu ol jira jechuun gaaffii dhaabbilee fayyaa irraa dhufu irratti hundaa'ame kennamaa jira jechuudhaan himaniiru. የወባ መድኃኒት ስርጭት የሚጀምረው ጤና ተቋማት ጥያቄ ሲያቀርቡ ነው። መጀመሪያ በክኒኒ መልክ የሚዋጡ መድኃኒቶች ወደ 105 ሚሊዮን የሚያወጣ መድኃኒቶች ናቸው የተሰራጩት በወባ ቆርጭ ክኒኒ ሊቅንፈሙ ገረ ቀርሺ ሚሊዮን 100 ፊ ሚሊዮን 5 ከንተው kan bifa marfeen kennamu immoo gara miiliyoona 13 ol kan ta'udha kan raabsame. Inni kan biraa kiitii sakatta'insaaf ooludha. Kunis kan qarshii miiliyoona 60 ol baasu raabsameera. Egaa warreen kuni namoota dhibee busaan qabaman addaan baasuun yaaluu fi galteewwan barbaachisanidha. Dursanii ittisuuf ammoo agoobarra raabsuudha. Agoobarri raabsamee gara miiliyoona 56tti dhiyaata. Akkasuma keemikaala bakka wal hormaata bookee busaaf mijataa ta'anii fi mana keessatti biifuun hojii xiyyeeffannoodhaan itti kenname garee deebii hatattamaa kennuun hojjetamaa jirudha. Gabaasa dhiyeenya kana jaarmiyaa mootummootaatti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa UNOChaan baase akka ibsutti ji'oota 6 darban guraandhalaa haga waxabajjiitti namoonni miiliyoona 2 ol dhukkoo busaatiin qabamuu isaanii ibsee jira. Namoota dhibee kanaaf saaxilaman keessaa immoo 35 ol naannoo Oromiyaarraa akkan gabaafame ta'uu UNOChaan gabaasaa keessatti eereera. Odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaarraa argame immoo akka ibsutti sadarkaa Itoophiyaa bara 2016tti namoonni dhibee busaatiin qabaman miiliyoona 5 fi 200,000 ol akka ta'an agarsiisa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.